Ergamaan Waaqayyoos maqaa koo maaliif gaafatta? Maqaan koo ajaa'ibaa jedheen. Kitaaba Abbootii Firdii boqonnaa 13 lakkoofsa 18. Maqaan kee ajaa'ibaa, raajiif dinqiin kee nama dhibaa. Bishaan taasistee abiddicha, kanaaf si faarsee na ililcha. Gabriel maqaan kee ajaa'ibaa, raajiif dinqiin kee nama dhibaa. Bishaan taasistee abiddicha, kanaaf si faarsee na ililcha. Ijoollummaa kootii na guddistee, fannoo harka kee na eebbistee. Har'as joobbadhee sabala kee, kunoo fayyeera galata kee. Gabriel maqaan kee ajaa'ibaa, raajiif dinqiin kee nama dhibaa. Bishaan taasistee abiddicha, kanaaf si faarsee na ililcha. Mootiin Baabiloon labsee Waaqa tolfamoo babal'isee. Aneen waaqessoo abdiin qaba, hamaaf nan kennoo na dhaqqaba. Gabriel maqaan kee ajaa'ibaa, raajiif dinqiin kee nama dhibaa. Bishaan taasistee abiddicha, kanaaf si faarsee na ililcha. Qoromsa addunyaa yoo hammaate, abidda keessatti yoo naqate. Na huba jedheen yaadda'u, na waliin jirta kophaan ta'u. Gabriel maqaan kee ajaa'ibaa, raajiif dinqiin kee nama dhibaa. Bishaan taasistee abiddicha, kanaaf si faarsee na ililcha. Ijoollummaa kootii na guddistee, fannoo harka kee na eebbistee. Har'as joobbadhee sabala kee, kunoo fayyeera galata kee. Gabriel maqaan kee ajaa'ibaa, raajiif dinqiin kee nama dhibaa. Bishaan taasistee abiddicha, kanaaf